could have mentioned this in the Quran 14 years ago? And the atheists would be silent. Keep on. There are several scientific facts mentioned in the Quran. The Quran speaks about geology. Quran ni waa'ee geology yookiin qorannoo lafaa dubbata. Arrakka saayinsii nutti himutti gaarreen madaala yookiin baalaansii lafaa eegan. Osoo gaarreen jiraachuu baatanii dachiin silaan sossootii ja'a. Quraanni suuraa Annaba suuraa 78ffaa aayaa 67 irratti akkana ja'a. Nuti dachii firaasham goone wal jibaala awtaada. Gaarreenis xiribbaa yookiin shikaalan gooneeyyii ja'a. Arrakka saayinsii nutti himutti qaamni gaaraa kan nuti ijaan arkinuu fi lafaa ol bahee mul'atu kun haalaan xiqqaadha. Kan isa kana dachaa hedduun caalutu lafa jala gasseenee argama. Kunis fakkeenya akkaataa nuti xiribbaa yookiin shikaala lafatti dhaabnuuti. Irra guddaan isaa lafa keessa gasseena. Waan gabaabduu qofaatu gubbarratti hafa. Hiddi gaarreenii guddaan kan lafa jalatti argamu kun dachii teenyaaf tasgabbii kenna. Quraanni suuraa Al-Anbiyaa suuraa 21ffaa aayaa 31 irratti akkana ja'a. Dachiin akka isiniin hin sossoone gaarreen lafa qabataa taasifnee jirra. Gama muummee oceanoloojii yookiin laggeeniitiinis amma dura bishaan gosa lamaatu jira ja'amnee barsiifamne. Mi'aawaa fi kan soogidda qabu jechuudha. Haa ta'u malee gosoonni bishaanii lamaan kunniin maaf walitti makamuu didan kan jedhu irratti wanni nuti barsiifamne hin jirtu. Quraanni suuraa Al-Furqaan suuraa 25ffaa aayaa 53 irratti akkana ja'a. Inni Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa galaana lama tokko mi'aawaa dhugaatiif mijjaawu kaan ammoo soogiddoo kuraawaa ta'e wal maddii qabee gadhiisee jidduu isaa lamaanittis dawoo fi daangaa daangeeffamaa taasise. Arraan tana eega saayinsiin guddateen booda akka beeynetti bishaan tokko gara bishaan birootti hoggaa yaa'u hamma qabiyyee isaa dhabuun isa kaaniin wal fakkaata. Bakka wal fakkeenyitti uumame kana Qur'aanni barzakha jedhee yaama. Dawoo yookiin daangaa hin mul'anne. Saayinsiin waan kana dhiheenya kana rage Qur'aanni waggaa 1400 dura ibse. Gama baayoloojiitiin Qur'aanni suuraa Al-Anbiyaa suuraa 21ffaa aayaa 30 irratti akkana ja'a. وجعلنا من الماء كل شيء حي بشان إرّا لبك أبيه هند أمني نموت وقاكم تكو في الإباء فردورة جراتا خيسا نمني دبي واني هند بشان إرّا أركمت جيامن أين تجرى أران تنساينسين واني هند بشان إرّا أمم مسامر كنيس قرآن سورة النور سورة الدمي أفرفا آية فرطمش نفرتي وانتوت لبوك أبن هند بشان إرّا أمنيج سورة الفرقان سورة الدمي شنفا آية شنتمي أفرتي إلمان ما هند بشان إرّا أمنيج جمع مومي بوتني تنس قرآن بكالتوني سالت إرافي ألاك أبن جئين وفيم دبي سورة آها سورة الدمفا آية شنتمي سدرتي أركم تتنا ساينسين يوتنا برقه أكسماس قرآن فدرالين هندي لما يوخين كندين أممون وفيمه كوني سورة الرعد سورة كل صدفة آية سدرة تركمه جمع مومي زولوجي دانيس قرآني وإجريني بنين صوتا دبتا سورة الأنعام سورة جهفة آية سدم سدرة تركمه قرآني وإجريني خنيسة سورة النحل سورة كل جهفة آية جاتمي سديتي هنگا جاتمي سجلرة دبتا قرآني وإي آرو يوخين داربافتو سورة العنكبوت سورة الدمي سجلفة آية فرتم تكرتي دبتا وإيمت إيوخين غوندا سورة النمل سورة الدمي تربفة آية كل تربان كل سديت رتي دبتا نتواي أمم خنيني قد فجينيان مت إي آرو في خنيسة لهني خنا بيخودن ديني قرآني أمو أكجارتي وجاكم تكو في الإباء فردورة وإيه ساني دبته وان خنا قافس أين يسود دبتشو دندا قرآني وإيه دمي فياتسني دبتا ديما خيسة دواوا هندا تجراج سورة النحل سورة كل جافة آية جاتم سديت هنگا جاتم سجلر تركم قرآن يكاتا أمما أنني في مرسى ليجاتس ندبتا سورة النحل سورة كل جافة آية جاتم جافي سورة المؤمنون سورة دم سدفة آية دم تكور تركم قرآن وان نتيجه تنبيه دين وجاكم تكو في الإباء فردور دبته قرآن واي فيا فيزيولوجي إمبريولوجي دبته صدر كالين قدني إلمنا ما قد فجينيان سورة المؤمنون سورة الدمي سدفة آية كل ما هنگ كل أفرتيب سمن قرآن واي جينيتكس دبته دائمني جراها راقي ستي أممت سأل أكمي أكك أباد شوملت مرتيس خنجوس سورة النجم سورة شنتمي سدفة آية فرتم شنرتين وفيمي قرآن واي أشارة قبا سورة القيامة سورة ترباتمي شنفة آية سدي هنگ أفرتين وفيمي إيجا قبتيلي ساينسي تن قرآن خيستي أركم تتنين نما أواما سنتيم تلين بودا
waan kana waggaa 1400 dura eenyutu dubbachuu danda'a jaa gaafadha. Deebisaan isaa uumaadha, hojjetaadha, arkamsiisaadha, khalaqaadha kan joota. Uumaa kanaan, hojjetaa kanaan, arkamsiisaa kanaan, khalaqaa kana nuti musliimoonni Allah jennee yaamna. Kanaafuu waa'ee xumuraa fi goolabbii Qur'aana fayyadamuun waa'ee jiraachuu Rabbii nama awaama ta'eefis mirkaneessuu ni dandeenya. Haa ta'u malee waa'ee jiraachuu Rabbii nama awaamatti himuudhaaf saayinsii fayyadamaa jirru. Nama awaamaatiif ulaagaan waa hundaatu saayinsiidha. Ulaagaan keenya ammoo Qur'aana. Nuti ulaagaa keenya fayyadamaa ulaagaa isaatiin wal bira qabaa. Ulaagaan keenya Qur'aanni kabajamaan waan hunda caalaa ol aanaa ta'uu ibsuuf yaalii goona. Kanaafuu namoota akkanaatti da'waa wayita goonu wal fakkeenya irratti xiyyeeffachuu qabna. Namni sun saayinsiin waa hundaa'uu ni caalti je'ee yoo amanu ta'e nuti saayinsii fayyadamuun saayinsii fi wantoota wal fakkaatoo Qur'aana keessa jiran ibsuufiin akka gara diin Islaamitti dhiyaatu goona. Rabbiin Qur'aana keessatti suuraa An-Nahl suuraa 16ffaa aayaa 125 irratti akkana jedhe. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادل بالتي احسن. كما خرا ربي خيتي هيومان حكمه بريد دنيامي فلمي الرغاري تاتين اسان فل دعوه حكمه في خرا الرغارين غرو قمنا حالي امان تن خيس جرو جيرمي جرا خيستو ايغا هليلا فلبانا سغل كو دتكو اس مسلموت رتي طيفتمي جرا اولولا حالان هاماته ميديالين الدنيا اسلام رتي افرسا جرا gaazexoota, barruulee, buufataalee raadiyoo, chaanaloota televezyiinii irratti waa'ee islaamaa olola hamaatu gaggeeffamaa jira. Waa'ee islaamaa kaasuun odeeffannoo dharaatiin sammuu namaa faalutti jiran. Odeeffannoolee dogongoraa kanneen sammuu namaa keessaa qulqulleessee baasuun dirqama musliima hundaati. Karaaleen da'waa ittiin godhan hedduutu jira. Wanni haalaan baratame waa'ee bareedina islaamaa kumaantamaan lakkaa'amu nama musliima tahinitti himuudha. Waa'ee bareedina islaamaa kumaantamaan lakkaa'amu nama musliima tahinitti osoo himtaniihu keettiin tan sun illeen osoo kanarratti isiniin walii galeehu sammuu isaa keessatti isin musliimoonni warra shororkeessaa suniimi kan jedhu yaada. Isin fundaamentaalistoota isin warra jaartii takkaa ol fuutan sanniin isin warra dubartoota hijaabatti uffisuun cinqitan sanniinii ja'a. Ilaalchoonni negatiifa ta'an kan sammuu nama musliiman ta'in keessatti bocamanii jiran kunniin namni sun akka bareedina islaamaa hin fudhanne isa dhoorkan. An akka nama dhuunfaatti wayita nama musliima ta'in walitti dhufnu islaamummaa keessaa maaltu dogongora jettee amanta je'eetiin qajeela gaafachuu filadha. Hubannoon ati qabdu xiqqaattus islaamummaa keessaa maaltu dogongora jettee amanta je'eetiin gaafadha. Waa'ee islaamaa irratti waan barbaadde gaafachuu dandeessa. Islaama qeequu ni dandeessa. Islaamummaa arrabsuus ni dandeessa. Islaamummaa haleeluus ni dandeessa je'eetiin bilisummaa isaaf kanna. Beekumsa hangaan qabuun waan inni na gaafateef deebisaa kennuuf yaala. Muuxannoon da'waa waggoota hedduuf qaburraa ka'ee akkaan beeketti gaafileen baramaa ta'an 20 kan namoonni musliiman ta'in gaafatantu jira. Gaafii 2 fi 3 isin gaafatan. Gaafiin isaanii gaafilee baramaa ta'an 20 kanneen keessa jirti. Kanaafuu gaafilee 20 namoota musliiman ta'iniin dhiyaattu tanaaf Qur'aana, hadiisaa fi kitaaba isaanii akkasumas sababaa loojikii fi saayinsii irratti hundaa'uun deebisuu yoo beeytan yoo nama san gara islaamaa fiduun isinii milkaa'uu baatteehu ilaalcha dogongoraa sanirraa isa qulqulleessuu ni dandeessan. Diinummaa onnee isaa keessatti argamtu irraa balleessuu ni dandeessan. Kitaaba deebisaa gaafilee namoota musliiman ta'iniin dhiyaattu jedhu barreesseetiin jira. Gaafileen kanneen akkaataa miidiyaan islaamatti boca irratti hundaa'uun gaafataman. Arraan tana gaafiin sadarkaa tokkoffaratti argamtu jecha islaamaa kan jihaad jedhuun wal qabatti. Dur gaafiin tun 5ffaarra turte. Eegaa haliillaa fulbana 911 as garuu sadarkaa duraa qabatte. Gaafileen hafan isii boodaan hiriiran tahullee numa jiran. Yeroon hin qabu gaafilee tanniin hundaaf deebisaa akkaan kan nunaaf hin ayyamtu. Inshaa Allah haasawaan boru taasisuurratti waa'ee shororkeessitoota, fundaamentaalistoota, waa'ee warra daangaa dabree, ekstirimistii fi kanneen birootis ni dubbadha. Ammaaf gaafii sadarkaa duraarratti argamtu tanaaf deebii akkamitti akka kanitaniin isinitti hima. Sunis jihaada. Jecha jihaad jedhu kanaan wal qabatee hubannoon dogongoraa namoota musliiman ta'in qofa biran jirtu. Musliimootuma biraas hubannoo dogongoraatu jira. Namoonni hedduun akka yaadanitti waraanni fedhe waraanni nama musliimaatiin godhamu sababuma fedheef haa ta'u fedhii dhuunfaa guuttachuufis tahee aangoo qabachuufis tahee maallaqaafis haa ta'u jihaad jedhamee yaamama jedhama. Jihaad jechuun waraana fedhe kan nama musliimaatiin fedhii dhuunfaa guuttachuuf yookiin aangoo qabachuuf yookiin maallaqaaf jecha godhamu jechuu miti. Jihaad jechi jedhu
jecha afaan arabaa kan jahada jawraa argame. Hiikkaan isaatis carraaquu jechuudha. Qabsaa'uu jechuudha. Akka barsiisa islaamaatti fadhinnaa dhuunfaa hamtuu taate mo'achuuf carraaquu qabsaa'uu jechuudha. Akkasumas jihaad jechuun hawaasni jireenya gaarii akka jiraataniif carraaquu qabsaa'uu jechuudha. Akkasumas jihaad jechuun dirree waraanaa irrattis diina ifirraa ittisuudhaaf carraaquu fi qabsaa'uu jechuudha. Akkasumas jihaad jechuun cunqursaa ifirraa buqqisuuf carraaquu fi qabsaa'uu jechuudha. Kanaafuu jihaad jechuun carraaquu qabsaa'uu jechuudha. Namoonni musliman ta'in hedduun orientaalistoonni hedduun jecha afaan arabaa kan jihaad jedhu waraana qulqulluu ja'anii hiikan. Akka carraa ta'ee namoonni hayyoota islaamaa ja'aman hedduunis jecha jihaada jedhu waraana qulqulluu ja'anii hiikan. Jecha waraana qulqulluu jedhu gara afaan arabaatti yoo hiitan harbul muqaddasaa ta'a. Qur'aana yoo dubbistan jecha harbul muqaddasaa jedhu bakka takkatti illee ibsamee hin argamu. Akkasumas hadiisa keessattis hin ibsamne. Kanaafuu jihaad jechuun waraana qulqulluu jechuu miti. Jechi waraana qulqulluu jedhu yeroo duraatiif kan dhagahame yeroo waraanni masqalaa kan kiristaanaa maqaa amantiitiin namoota kumaantamaan lakkaa'aman ajjeesan. Jechi waraana qulqulluu jedhu yeroo san waraana masqalaa ibsuuf tajaajile. Akka carraa tahee har'ammoo jecha jihaada jedhu ibsuuf tajaajilaa jira. Kun guutumaan guututti hiikkaa dogongoraati. Jihaad jechuun carraaquu qabsaa'uu jechuudha. Jihaada keessaa kutaan tokko waraana ta'uu danda'a. Sunis qitaalu fi sabiilillah karaa rabbi irratti duula godhamu. Tahullee waraanni kun heeraa fi seera hedduu qaba. Dhimma kana hubachuuf kaaseta kiyya kan jihaadaa fi shororkeessummaa ija islaamaatiin jedhu ilaaluu dandeessan. Achirratti dhimma kanarraa gad fageenyaan dubbadheetiin jira. I had gone to States last year before last. I had gone to States in Los Angeles.